Yooyyaa akkam bultan daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo guyyaan har'aa kunini kamisa muddeen 10 barree 2020 odeeffannoo isaatii kanaaf qopheeffannee isin biraan gahuu fi dhufne jirra. Matoota oduu ganama kanaaf isin qopheeffanne keessa warra waraana Tigraahii irratti baname keessatti bobbahe qaamii wal lolaa jiranii yoo mirgoota ilmaan namaa hin kabajne senetiin Ameerikaa akka mootummaan Ameerikaa qaama yakka mirgoota ilmaan namaa dhaqqabsu adabu murtoo gaafatu barreessuun dhagahame jira. Abiy Ahmed muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii Noobelii nagayaa haga argatan waggaa tokko guute jira. Waggaa tokkoon darban kan keessattuu haalii Itoophiyaa kan nagayaa wanni jijjiirame maaltu jira jechuudhani kanas ilaalu deemna. Haasani Abiy Ahmed kalee keenyattu godhe wayita poortii Moyyalee pirezidaantii Keenyaa Uhuru Kenyaata wajjin eebbisan ABO fi Al-Shabaab waliin taanii yoo balleessini gandii kun yookaan gaafii Afrikaa nagaa tahaa ka jedhe sun falmii inni kaases irraa dubbachuu deemna. Dhaabni KFO jedhama yookaan ammoo Koongireesii Federaalistii Oromoo filannoo dhufu keessatti hidhamtoonni siyaasaa yoo kan gadi hin dhiifamne taate hooggantoonni siyaasaa KFO akkasumas waajirri dhaabaa kana ka cufame hunduu yoo kan hin banamne taate yoo dirreen siyaasaa kan hin balne taate filannoo Itoophiyaa ka bara 2021 keessatti hirmaachuun rakkisaadha jechuu kanallee odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Odeeffannoo kenna kasaatii kana keessatti ammallee wanti biraa kan qabanne isin biraan gahuu deemnu haalii gargaarsi namooma naannoo Tigraayitti kennamuu fi akkasumas haalii hospitaala naannoo Tigraay meeshaaleen fayyaatii fi gargaarsa hanqina hamaa qabaachuu hospitaalii guddaan magaalaa Maqalee jiru haala hospitaalii Haider keessa jiru odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Warreen daawwachuu fi asitti argamtan hedduu isin galateeffachaa tamsaasii kennanii ka ganama kana ka oduu amma kan jalqabe jira. Warri miidiyaa kana gargaaruu barbaadanii lakkoofsi bilbilaa 6128873236 bilbiluuni nu gargaaruu dandeettan yookaan ammoo karaa zeeletii fi karaa kaashappiitiin akka nu gargaaruu dandeettan asumaan isinitti barbaanna. Warri koofiyaa mataarraa qabu kana koofiyaan kun yooyyaa jedhama kana bitachuu barbaadanillee linkii isaa karaa feesbuukiitii fi akkasumas karaa yuutuubiitiin isinii dhiisne waan jiruuf linkii suni hordofuun bitachuu akka dandeettan bitachuun ammoo miidiyaa kana bira dhaabbachuu akka gargaartanii asumaan dhaamsa isinii dabarsina. Galiin koofiyaa kana miidiyaa kana gargaaruu fi akka ooluu asumaan isin beeksisuu feena. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya ka ganama kana isin biraanii gahuu jalqabne jirra. Odeeffannoon jalqaba senetiin Ameerikaa yookaan ammoo paarlaamaa Ameerikaa manni olaanaan senetii jedhama. Waraanii Itoophiyaa keessatti geggeeffamu irratti qaama ummata nagayaatii fi akkasumas mirgoota ilmaan namaa mulqu akka Ameerikaan adabbii adabdu murtoo gaafatu qopheessuun isaa dhagahamee jira. Senetiin Ameerikaa murtoo isaa yookaan ammoo wixnee murtoo ammaan tana darbe keessatti mootummaan Ameerikaa haala wal waraansaa gaafa Afrikaa ka geggeeffamaa jiru ka naannoo Tigraahii akka malee akka yaaddessaa tahee ka dubbate jiru. Keessattuu naannoo kan keessatti yeroo ammaan tana uummanni nagayaa akka malee miidhama mirgoonni ilmaan namaa baay'ee mulqamaa jiru jechuudhaani murtoonni senetii Ameerikaa kun akkasittuu dhimma kana dhiyeessaa jira. Mee daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo yeroo takka karaa feesbuukiitiin wanni kun darbaan jiru. Karaa feesbuukiitiin darbaan jiru na fakkaata asirreessu. Facebookiin rakkoonni qabu hin beekne
karaa feesbuukiitiin waan darbaa jiru natti hin fakkaanne dhiifama naa godha karuma yuutuubiitiin itti fufna. Karaa feesbuukiitiin booda ni sirraa haa ta'uu ni mala. Ammaan tanatti karaa feesbuukiitiin darbaa hin jiru sagantaan kunini. Mee warri daawwachaa jirtanii karaa feesbuukiitiin. Okay. Karaa feesbuukiitiin darbaa hin jiru jechuun rakkoon isa maal akka ta'e hin beekne. Namni daawwachaa jirulleen xiqqaadha. Karaa feesbuukiitiin sagantaan kun rakkoo qaba. Garuma odeeffannoo kennattu itti fufna odeeffannoo kenna isin biraan gayu senatoroonni Ameerikaa kunin ibsa baasaniin wuxine murtoo baasaniin haa jedhuuti. Yeroo ammaan tana haalli naannoo Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiru akka malee yaaddessaa tahuu keessattuu uummatii nagayaa guddoo miidhamaa akka jirani kaa dubbate qaamni mootummaatii fi qaamni warra mootummaa naannoo Tigraay bulchuu ka ammaan tana aangoo irraa ari'ame TPLF illeen yoo badii uummata irratti beekaa itti yaadanii ka dhaqqabsan taate itti gaafatamummaa fudhachuu akka deeman mootummaan Ameerikaa akka qoqqobbii irratti godhe gaafate jira. Wuxine murtoo kana senatoroota Ameerikaa lamattuu qopheesse ka jalqaba Democratic Party irraa Ben Cardin nama Democratic akka malee guddaati yoo tahu kan ammoo Party Republican keessa Jim Risch akka tahe kadhagahame warri kun jechuun baasuun isaanii deeggarsa paartii lachuu ka senatiitii fi ka koongireesii Ameerikaa waan qabuu fi hariiroo biyya ala irratti senatiin dhageettii guddaa waan qabuu fi seerii kunini murtoon kun akka seeratti darbuu fi carraa inni qabu akka malee guddaadha. Yoo inni as darbe murtoon kun gara biilittuu gara seeratti ol guddate achiin dubattu yoo gara pirezidaantittuu deeme pirezidaantiin irrattuu kamallattis taanaan seera ta'ee tajaajilu akka danda'u kadhagamee jiru. Itoophiyaan haga dhiyoo kanattu biyya jechuun Ameerikaa wajjin michooma qabdu dimokiraasiinis abdachiisa jedhamee yaadamee ture. Yeroo ammaa kanatti senatiin Ameerikaa murtoo gos kana dabarsuun isaa jijjiiramee biyya san keessatti gaafa Afrikaa jijjiiruu danda'edhamu hagam tokko akka inni gufate hagam tokko akka inni miidhamaa jiru agarsiisa jechuudhaan Reuters barreessa jira. Akka oduu Reutersitti waraanni naannoo Tigraay Noovembarii 4 yookaan ammoo sadaasa 4 bara 2020 irraa kaasee eegii jalqabeen dubatti haalli mirgoota ilmaan nama ittiin kabajamuu fi gaagaaminsi namoota naannoo Tigraayitii fi gaafa Afrikaa keessattuu dhaqqabe akka malee akka mataa dhufe ka dubbate. Reuters fi BBC'n gabaasa isaanii keessattuu hagamma namoonni 1000 yoo dhumatani namni 9,900 fi 950 waraan kanaan buqqa'anii jiran jechuudha. 950 nama miliyoon tokko ta'utu waraan kanaan buqqa'ee sun kabiraa ammoo dabalataanii namni 50,000 baqattoota ta'uudhaan gara Suudaanitti baqatanii jiran walumaa galatti namni miliyoonii tokko akka waraan kanaan buqqa'e Reuters fi BBC'n maddeen gargaarsa mootummoota gamtoomaniitii fi dhaabbilee adda addaa waabeeffachuun ka gabaasamee yeroo ammaan tana waraanni kunini miidhaa gurguddaa uummata nagaa irrattuu dhaqqabsaa jira jechuudhaan lachuu maddeen oduu kun lachuunuyyuu odeeffannoo naannoo sanarra dhufaa jirtu waabeeffatanii akkasittuu dhiyeessaa jiranii wal waraansi naannoo kana akka inni hatattamaan dhaabbatu mootummaan gargaarsi namooma gosa kamiifiyyuu balbala hatattamaan akka inni bane mootummaan naannoo Tigraay dura warri naannoo Tigraay duraan bulchaa ture TPLF mootummaan Abiy Ahmed haala dure tokko malee akka marii fi gattaawan senatiin Ameerikaa gorsee jira. Qaamni jechuun badii uummata nagaa irrattu dhaqqabsu ka adabamu tahuu akkasittuu akeekkachiisa kenneefi jira. Kunni kanumaan odoo jiru ibsaa kalee baastanii mootummoota gamtoomanitti komishineriin mirgoota ilmaan namaa olaanan komishinerittiin Michelle Bachelet Geneva irraa ibsaa kenniteen haalli naannoo Tigraay keessa jiru yaaddessaa fi sodaachisaa jechuudhaan dubbattee jirti. Yeroo ammaan tana mirgoota ilmaan nama akkuma fedhutti qaamii wal waraanaa jiru kun cabsaa jira. Ummati nagayaa yookaan ammoo ummati fayyaaleejiin
mirgi isaa eegamaa fi hin jiru. Dubartiin gudeedamaa jirti. Naannoo Tigraahii bakka adda addaa magaalota gurguddoo Tigraahii qarqara waraan hamaattu geggeeffamaa jira jechuudhaan dubbachuu ishii barreessuu ishii ni yaadatama. Kanaan walittuu qabate uummanni Tigraahii ka miiliyoonii tokkotti dhiyaatu gargaarsa namooma argachuu qabu akka hin arganne mootummaan Itoophiyaa ugguree jira jechuudhaan dubbattee turte. Dhaabbanni ishiin hooggantuu Komishinii Mirgoota Ilmaan Namaa ka mootummoota gamtoomanii mootummaan Itoophiyaa naannoo kan keessattuu waraan bal'aa qofaa geggeessuu osoo hin taane mirgoota ilmaan namaa mulquudhaan dubartii gudeeduudhaan qabeenya gubuudhaan baqattoota akka isaan gara Suudaanitti hin baqanne godhuudhaan miidhaa guddaa dhaqqabsaa jira. Warra Tigraahii ka Tigraahii qofa keessa jiran osoo hin taane Finfinnee fi bakka biraa keessa ka jiran irratti miidhaa hamaa dhaqqabsaa jira jechuudhaan mootummoota gamtoomanitti Komishinii Mirgoota Ilmaan Namaa Jiniivaa magaalaa Switzerland irraa ibsa baasanii addeessuu isaa isin biraan gahuun keenya ni yaadatama. Karaa biraatiin ammoo waraan kan keessatti mootummaan Eertiraa hirmaachaa jiraachuun isaa mootummaa Ameerikaa yaaddessaa akka jiru mootummaan Ameerikaa ibsee ture. Mootummaan Ameerikaa odeeffannoo suuraalee saatalaayitii akkasumas kominikeeshinii buutamee fi maddeen dippiloomaatiitii fi baqattoota Eertiraa Tigraahii ka Suudaan dhufan irraa argatteen mootummaan Ameerikaa Eertiraa waraan kan keessatti bobbahuu mirkaneeffattee jirti jechuudhaan dubbatee jira. Gabaasa kan irrattu maddeen oduu addunyaa wal harkaa fuudhaa gabaasaa turanii ambaasaaddarrii Itoophiyaa ka Ameerikaa Fitsum Araggaa gabaasa Itoophiyaa keessattuu humni Eertiraa bobbahee jedhu gabaasa kijibaati ka yakka gosa kana keessattuu hirmaatu warri yakkamtoota mootummaan Itoophiyaa aangoo irra ari'ee ka Tigraahii malee mootummaan Itoophiyaa birmadummaa isaanii kabachiisa biyya biraa hin affeerre odeeffannoo kijibaa jechuudhaan karaa miidiyaa hawaasummaatiin himata Eertiraan waraana naannoo Tigraahii keessattuu hirmaatti jedhu kijibaa jechuudhaan deebii kennee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kennine ka waraana naannoo Tigraahii akkuma itti fufeetu jira. Karaa biraatiin ammoo hospitaalonni naannoo Tigraahii keessattuu argamanii hanqina gurguddaa keessa akka jiranii kadhagame. Hospitaalli guddichi magaalaa Maqalee keessattuu argamu hospitaalli Haayider yeroo ammaan tanatti ifa hin qabu, bishaan hin qabu, daa'ima yookaan ammoo dubartii deessisu wantoota lubbuu namaa dandamachuu fi gargaaran hedduu isaa dhiisee akka jiru kadhagamaa jiru. Hanqina meeshaa gargaarsa irraa kan kahe hospitaala kana bakki dhukkubsattoonni dhukkubaa cimaa qaban itti yaalamanii intensive care unit bakki jedhulleen tajaajila kennuu dhiise jechuudhaan dhaabbanni qaxxaamura diimaa Itoophiyaa fi dhaabbanni qaxxaamura addunyaa ibsa baasanii jiranii. Hospitaalli kun yeroo ammaan tana dhukkubsattoota bifa yaaluu hin dandeenye irra jira. Qorichi hanqina guddaatu jira. Waanuma bira dhiisati waanuma jechuun madaa dhukkubsataa tokko yookaan ammoo yaalama tokko ittiin yaalanii fi wantoota qoricha xixiqqaa ta'e hunda yeroo ammaa tan dhabe hospitaal bishaan hin qabne, hospitaal ifa hin qabne, hospitaala qoricha hin qabne, hospitaal nyaata hin qabne ta'ee jira. Naannoo Tigraahii walumaa galatti yeroo ammaan tana hanqina guddaa keessa akka jirtu kadhagamaa jiru. Mootummaan karaa hundaan iyyuu waan naannoo kana seenaa gargaarsa namoomatii fi midhaanii akkasumas qoricha dawaa ijoollee dubartoota hunda irraa ugguruudhaan uummata Tigraahii kan miiliyoonii 6 dhiyaatu beelessa jira jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii himata jechuudhaan Reuters gabaasee jira. Reuters fi BBC wal harkaa fuudhanii akka gabaasanitti yeroo ammaan tana haalli namooma kan naannoo Tigraahii keessatti gargaarsi namooma kan naannoo Tigraahii guddoo yaaddessaa jira qofa osoo hin taane yeroo ammaan tana magaalaa Tigraahii hedduu keessatti tajaajili akka ifa, bishaanii, elektiriikii, intarneetii, nyaata, boba'aa, qoricha hanqinni guddaa akka inni qabu kun jechuun uummata miiliyoonii 6tu dhiyaatu kan naannoon kun qabu walumaa galatti badii tokko malee adabuudha jechuudhaan akkasittu barreessaa jiran. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo warri yooyaa miidiyaa gargaaraa jirtan hagamma hedduu isin galateeffannaa. Yooyaa miidiyaa gargaaruu yoo barbaaddan linkii gargaarsaa feesbuukii keenyaa fi yuutuubii irratti isinii maxxansine jirra. Karaa linkii suniitiin nu bira dhaabbadhaa waan qabdanii nu gargaara isin jenna. Koofiyaa kanallee yoo barbaaddani gurgurtaan isaarraa wanni argamu yooyaa miidiyaa gala waan taateef koofiyaa kanas bitadhaa isiniin jechuu dandeenya. Linkii koofiyaa kana isin ittiin bitattanillee feesbuukii keenya irratti sheer goonee jirra. Kaan ammoo karaa kaashaapiitii fi zeedeetiin warri nu gargaaruu barbaadan gargaarsi keessan itti fufaa isiniin jenna.
Odeeffannoo isin biraan gahaa jirru akkuma itti fufnetu jirra. Amma odeeffannoo waraana naannoo Tigraahii irraa gara odeeffannoo biraatti dabarra. Abiy Ahmed ministeerii muummee Itoophiyaa duraanii kaammaan tana karaa seera alaatiin aangootti rarra'anii jiranii kalee biyya keenya daawwata jira. Magaalaa keenya Moyyalee keenyatii fi akkasumas Laamuu daawwatee jira. Kaayyoon inni Moyyalee daawwatee fi Moyyalee jechuun magaalaa daangaa Itoophiyaa fi Keenya irratti argamtu kana gara poortii deebisuu fi akka yaadame kadhagame karaan Moyyalee Bulee Horaatii fi Hawaasas eebbifamee jira. Dhimma kanaaf argame. Yeroo kanarratti wanni taate lamini falmii kaasee jira. Sun keessa ka jalqabaa yeroo pirezidaantii mootummaa Keeniyaa Uhuru Kenyataa wajjin haasahu Abiy Ahmed ABO fi Al-Shabaab balleessine qaama badii kan lamaan barbadeessine naannoo nagayaa godhuu qabna haasawaa jedhu dubbatee jira. Dubbiin Abiy Ahmed dubbate kunin falmii guddaa uumee jira. Tokkoffaan ABO qaamii jedhamu qaama bifa seera qabeessa taheen heera Itoophiyaa guutee riifoormii ammaan tan dhalate kanattu waggaa lamaa fi walakkaan duratti fudhatetu fayyadamee biyya keessatti filannoo karaa nagaa irratti hirmaachuu fi seera Itoophiyaa ka filannootiin boordii filannoo Itoophiyaa irraa beekamtii argatee hirmaachaa jiru. Qaama kana barbadeessina jedhee biyya labsuun isaa biyya ollaa daboo itti yaammachuun isaa Abiy Ahmed hagame tokko seera Itoophiyaa fi kabaja akka hin qabne dhimma Itoophiyaa keessatti biyyi ollaa akka seentu fedhii ka qabu agarsiisaa jechuudhaan dubbatamaa jira. Akkuma jechuun Hewwahaati balleessuu fi daboo warra jechuun Eertiraa yookaan Shaabiyaa baannatee yaammatee amma immoo ABO balleessuu fi warri keenya nu gargaara jedhee yaamicha dhiyeessee jira. Kunin karaa tokkoon birmadummaa Itoophiyaa yookaan ammoo dhimma Itoophiyaa keessa lafti biraa akka seentu godhuudha. Akka jechuun seera mootummoota gamtoomaniitiif seera adda addaatu dhimma walii keessa biyyoonni seenuu hin qabani. Innummaanu Abiy dhiyoo kanatti jechuun dhimmi naannoo Tigraahii dhimma birmadummaa Itoophiyaati warri hawaasa addunyaa keessa seenuu hin qabu dhimmi kan nutti fixannaa jedhee jira. Amma immoo gara Booranaati gara daangaa Itoophiyaa keenya olalamu keenyan akka jechuun ABO balleessuu warri gargaartu yaamicha dhiyeessee jira. Kunin seera Itoophiyaa birmadummaa Itoophiyaa ka diiguu ka cabsu akka yaadatti. Ka lammaffaa ammoo dhaaba seeraan galmaahee beekamtii boordii filannoo irrattu biraa beekamtii argatu irratti waraana gosa kanaa labsuun sanuu jechuun biyya biraa waliin ta'anii waraana gosa kanaa labsuun yakka seera Itoophiyaa diiguudha. Abiyyoon inni godhaa jiru kun hedduun sila odobiitti sun seeraa qabaattee yakka biyya ganuutiin kaa'isi machiisu waan gosa kanattu jira. Kunin falmii guddaa kaasee jira. Kanaan walittu qabatee dhaabbanni KFO jedhamu ka filannoo Itoophiyaan jalqabde hedduu keessattuu hirmaatu filannoo marsaa jahaffaa kaammaan tana geggeeffamuu deemutti jiru keessattuu hirmaachuun rakkisa jedhee dubbatee jira. KFO waan inni rakkisa jedheef tokkoffaa bakka hoggantootaa fi miseensonni isaanii hedduun hidhamanii jiranitti Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa fa'aa jechuudha. Dajane Xaafaa fa'aadha. Bakka warri hidhamanii jiranitti bakka waajirri dhaaba kana waajira guddicha Finfinnee waan dabarte bakka hedduu cufamaa jiranitti bakka jechuun dirreen siyaasaa dhiphattee filannoo bilisaatiif walaba godhuu hin dandeenyetti filannoo dhuftu keessattuu hirmaatuun akka malee rakkisa akka taatee dubbatanii mootummaan haal duree kana akka inni mijeessu hidhamtoota siyaasaa haal duree tokko malee akka inni hiikuu hooggantoota siyaasaa jechuun KFO jechuudha. Dhaaba warra waajjirra cufamu hundaayyuu akka inni banu ammallee dirree siyaasaa akka inni barreesse filannoo bilisaatiif walaba taatu gaafatee jira. Kan ABO ilmaayyuu waraanii irratti labsamee jira. Kanaafuu ABO'nis ejjannoo gosa KFO'n fudhatee kan fudhachuu qaba. Filannoo kan irratti hirmaachuu akka hin dandeenye yoo haal dureen dirreen siyaasaa bal'aa hin taane yoo Abiy Ahmed waraan ABO irratti labsaa jiru kan hin dhaabne. Yoo Abiy Ahmed propaganda maqaa balleessi ittiin deemu kan hin dhaabne. Abiy Ahmed ABO shanii leenjin ABO'um jedhee dubbate. Jaalmarroo leenjin ABO'um jedhee dubbate. Kun jechuun Abiy Ahmediitii fi adda addummaan waa takka akka ABO shanii yookaan ammoo akka mootummaalee diddibu fakkeessuu illee hin barbaanne Jaalmarroo Daawud Ibsaallee yookaan warra biraallee tokkollee jidduu akka hin jirre
abaa'oo eegi jedhama jechuun abaa'oo ammis jalattuu galaa jiranii ka araarsoo biqilaa faatii eenyu mardaasaa faatii qajeela mardaasaa faatii hoogganan hunda dabalata waan abaa'oo jedhamu hundaayyuu maqaa balleesse ture. Paartiin abaa'oo karaa kanaanii abaa'oleen jechuun abaa'oo hedduutu jiran ejjannoo warra maal akka taate kalaaluu deemnu jechuudha. Dhagahuu deemnu. Filannoon Itoophiyaa kan irrattu paartileen Oromoo haga hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa jiranii Jawaar Mohammad faatii haga warra ji'a 5 ol badii tokko malee hidhaman. Haga jechuun Haayiluu Raggaasaa faatii eenyudha maqaan isaa Abdii Raggaasaa faatii ji'a meeqa fidhame? Ji'a 7-8 oli. Haga warri kun hunduu gadhiifamee hidhamtoonni siyaasaa 10,000 hedduu mana hidhaa jiranii gad hin dhiifamin. Haalii san filannoo kan irratti hirmaachuu danda'an. Yoo mootummaa Abiyyiitiif beekamtii filannoo kijibaatiif beekamtii kennan malee filannoon haala ammaan tana jechuun deema jedhamu kun filannoo kijibaa ta'uu deema. Filannoo kan irrattu Abiy Ahmed filannoo bilisaatii fi walabaa goonaa jedhee bilisiginnaan isa dubbata jira. Karaa biraatiin ammoo filannoo kana ni mo'annaa ibsa jedhullee baasanii jiranii. Filannoo kijibaa kan irrattu hirmaachuun hiikaa akka hin qabne yookaan ammoo jechuun faayidaa waan tokko akka hin qabne asumaan dubbachaa deemuun asumaan walitti akeekuun walitti himuun paartiin Oromoo ejjannoo qabaachaa deemuun dhaabbileen Oromoo ejjannoo qabaachaa deemuun akka barbaachisaa ta'e kan dubbatamaa jiru. Kalee wayita magaalaa Mooyyalee turetti Abiy Ahmed ammallee waan eebbifame tokkotu jira. Karaan Itoophiyaa fi Keenya walitti fiduu karaan Mooyyalee eebbifamee jira. Bakka sun irrattu dhakaan yaadannoo soodduun yaadannoo ka dhaabbate irrattu karaa pirezidaantii Uhuruu Kenyaataatii fi muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii Abiy Ahmed eebbisan jechuudhaani karaa Mooyyalee Hagarmaaram karaa Hawaasa Mooyyalee Hagarmaaram jedha. Magaalii Hawaasaa jedhu akka afaan Sidaamattu barreeffama. Hawaasa akka jedhu ka afaan Amaaraa sanii miti. Garuu magaalii Bulee Horaa jedhamu qabdu yookaan ammoo Kuukuu jedhamu qabdu magaalii guddittiin godina Gujii lixaa maqaa durii Kiristinaa maqaa durii sirna nafxanyaatiin itti kennameef suniin ammallee moggaafamte. Kuni jechuun miidiyaa hawaasummaa irratti falmii kaasaa jira. Magaalii Itoophiyaa yeroo ammaan tana magaalonni Oromiyaa Itoophiyaa keessattuu maqaa nafxanyaa duriitiin yaamamaa jiranii sadarkaa biyya lalleetti mootummaan Abiy Ahmed magaalaa kana maqaa dullachi duriitiin yaamaa jira. Ummatii kibbaa keessa warri jira warri Sidaamaa maqaa ofii kabarsiifatee Hawaasa jedhee magaalaa ofii maqaa deeffatee jira. Nu Oromoo maqaa Finfinnee illee deeffachuu hin dandeenye Addis Ababa sanii miti maquma magaalaa Oromoo xixiqqoo deeffachuu hin dandeenye. Harri jechuun bakka dadatti Abiy Ahmed kanaan durattu Bishooftuun Adaamaa jedhee beekaa. Bishooftuudhaan Dabrezeet jedhee beekaa dhiifama. Adaamaadhaan ammoo Naazireet jedhee isa dubbatu dhagama. Amma ammoo sadarkaa guddataas waan jechuun dhakaa gubbaatti bocamee barreeffamu. Dhakaa gubbaatti waan barreeffamu waan seenaa barbaraatii fi yaadannoo seenaa jechuun karaa kana keessatti ta'u karaan kun jechuun maqaa waggaa 20 durattu jechuun hafe. Hagara Maariyaam maqaa jedhuuni barreeffamuun isaa falmii kaa'ee jira. Falmii guddaattu kaafame. Hagara Maariyaam maqaan ishii kaduri dullachi Kuukuu turte. Haga jechuun godina haga jechuun bara 1991 duubatti ammoo Bulee Horaan beekamaa turte. Abiy Ahmed hagas cufaayyuu jechuun mootummaan OPDO kun OPDO waanuma Oromoo moggaasa Oromoo haa taatu maqaa Oromoo haa taatu aadaa Oromoo haa taatu afaan Oromoo haa taatu dhimma Oromoo irraa akka dantaa hin qabne agarsiisaa ka jedhuu fi raga guddaadha. Kunin karaa suniin akkasittuu jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu daawwachaa jirtaniif hedduu isin galateeffannaa. Warri nu gargaaraa jirtanillee gargaarsi keessanii fi galatooma isiniin jenna. Gargaarsi yooyyaa miidiyaa akkuma itti fuufettuu jira. Nu bira dhaabbadhaa nu gargaara isiniin jechuu feena. Odeeffannoo keenya ka isin biraanii gayaa jirru takka takkaanii amma itti deemaa jirra. Gara odeeffannoo gara dhumaattu dhiyaachaa jirra. Odeeffannoo isin biraan gahuu barbaannu keessa tokkini gulaalanii barruu Addis Standard Medhaanee quba Mikaa'el gadhiifamee jira. Dhukkuba koronaa vaayirasiitiin mana hidhaa keessatti akka inni qabamee gabaafamee jira. Ammaan tanattu mana hidhaatii bahee dhukkuba koronaa vaayirasii irraa bayyanachaa akka inni jiru kadhagamee jiru. Karaa biraatiin ammoo hidhamtoonni siyaasatii fi gaazexeessitoonni Oromoo kan mana hidhaa jiranii tokkolleen hagamma gadhiifamanii hin jirani. Warra gadhiifamanii hin jirre keessa gaazexeessan OMN obbo Mallasaa Dirribsaa ji'a 5 fi
guyyaa 10 ol mana hidhaa keessattuu badii tokko malee dararamaa jira. Ka dhiyoo kana magaalaa Adaamaatittu qabames riippoorteriin OMN ka Oromiyaa Bahaa Uudii Muusas yakka tokko malee mana hidhaa magaalaa Adaamaa keessattuu akka inni dararamaa jiru kadhagame. Abiyyi Ahmed warra gaazexeessota Abinii ta'anii deeggartoota Abiniitii fi Asraat Miidiyaa ka Amaaraa ka hidhaman hundaayyuu gadhiisuun isaanii yaadatama. Warra Tigraahii ka dhiyoo kana hidhaman waraana naannoo Tigraahii wajjin gaggeeffamaa jiru keessattuu hidhamanii hedduu isaanii mirga wabiitiin gadhiisa jira. Mallasa Dirribsaa mirgi wabiis kabajamuuf hagammaa gadi hin dhiisne diinummaan Abiyyi Ahmed eessa akka jirtu beeka. Oromoo irratti akka inni gara jabaatuu fi warra OMN fi OMN fi warra sabboonummaa Oromoo qabu hagam tokko Abiyyi akka inni jibbu ka agarsiisu. Karaa biraatiin ammoo manii murtii Itoophiyaa himata hidhamtoota siyaasaa adda addaa irrattuu banamuu dhagayaa jira. Torbaan kan keessattuu Iskindir Naggaa fi Baaldaraas irrattuu himata dhiyaatanii ragaan maggaarraja duuba ta'anii kennamu tokkolleen fudhatama hin qabu jechuudhani manii murtii ragaan maggaarraja duuba akka hin kennamne dhowwee jira. Karaa biraatiin ammoo manni murtii balbala cufate ragaan dhaggeeffatulleen hin jiru. Ragaan iccitiin warra hidhamtoota siyaasaa galmee Iskindir Naggaa irrattu banamu hin jiru jechuudhani manii murtii fudhatama dhabsiisa jira. Karaa biraatiin ammoo torbaanuma kan keessatti hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan akka Koloneel Haayiluu Gonfaa warri galmee ABO jalattuu himatamanii wiixata darbirraa kaasee ragaan maggaarraja duubatti ragaan dhoksa, ragaan shira, ragaan dabaa, ragaan kijiba namni dhugaa hin qabnee fi fuula uf dhokfatee duuba taa'ee waan kijiba namarrattuu kijibu dhagahamaa jira. Mana murtii Itoophiyaa keessatti Oromoo fi warri biraa adda addummaa akkasitti ilaalama. Oromoo irratti maggaarraja duuba taa'ame ragaan kijibaa bahame ragaan dharaa irrattuu xaxama. Warri biraa ammoo manii murtiilleen warraa falma Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa faallee akkasumatti mana maggaarraja duuba yookaan golla duuba taa'uudhaani ragaa kijibaa irrattuu dhiyeessaa turanii mana murtii Itoophiyaa keessatti Oromoon dhugaa hin argatu. Manii murtii Itoophiyaa mana murtii waraabessaati harreen keessatti dhugaa hin qabdu jechaa baane kun ammallee waan nu argaa jirru dabaagos kanaati. Gaafa himati Iskindir Naggaa fa'aa irrattu baname dhaddachi dhimma Iskindir Naggaa fa'aa laalu himati warra himata seeraa guute miti haa deebi'uuti jedhee abbaan alangaa akka himata sun jijjiiru yeroo lama sadi himata warratti deebise. Ka gaafa galmee Jawaar Mohammadii fa'aatiin himatamanii himata mitiyyuu wantoonni beekamuu qabanii ka hidhamtoota iyyuu faktiin xixiqqoon iyyuu wanni beekamuu qabu sirriitti odoo hin beekamne himata sun itti fufsise manii murtii ka dhimma sun laalaa jiru. Maggaarraja duuba taa'ee ragaa kijibaa irrattuu dhiyeessisa ture. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kun jechuun Itoophiyaa keessatti mana murtii yaadurree kan keessatti hantuuti akka dhugaa hin qabne Oromoon akka dhugaa hin qabne seerii Itoophiyaa Oromoo jechuun karaa seeraatiin cabsuu fi seera dhaabbatee taa'u akka namni beekumaa fi kanumaa fi dhimma kana irra deddeebinee isin biraan gayaa jirra. Naannoon Benishangul Gumuzii warra riphee loltoota Benishangul harkaa hin kennanne torban tokko inni farkannachuu yeroon itti barbadeessuun duulii itti barbadeessuun jalqabe jira jechuudhaan duula bal'aa naannoo kan keessattuu akka bananii pirezidaantiin Benishangul Ashadlii Hassanii ka dubbate. Ashadlii Hassan duraanii paartiin Belseegina Amaaraa ibsa baasanii akkasumas ibsa koomishiniin poolisii Amaaraa baasanii yoo mootummaan federaalii ajjeechaa Benishangul Gumuzii keessatti lammiilee Amaaraa irratti dhaqqabe hin dhaabne poolisiin Amaaraa naannoo Benishangul weeraruudhaan akka ajjeechaa dhalattoota Amaaraa irratti dhaqqabu dhaabu akeekkachiisu gabaasuun kenna ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo keenya ka dhumaatiin guyyaan irraa kunin muddee 10 barree 2020 waggaa har'aa muddee 10 bara 2019 Abiyyi Ahmed Noobelii Nagayaa ka muudamee fi ka bara 2019 magaalaa Norway Oslotti garee
Noobelii kennu kanarraa fudhate jechuudha. Waggaa tokko jechuudha Abiy Ahmed haga Noobelii nagayaa fudhatetti. Waggaa tokkicha Noobelii nagayaa itti argate kan keessattuu haalii Itoophiyaa maal fakkaataa kaa jedhu waan tokko wal yaadachiisu deemna. Waggaa tokkoffaa Abiy Ahmed Noobelii nagayaa badhaafame kan keessatti Itoophiyaan nagaa argattee jirti. Gaafii Afrikaa nagaa argatee jira. Rakkoon Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jiru furamee jira. Ka jalqaba Noobelii nagayaa Abiy Ahmed argate Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti araara buuseef. Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti yeroo ammaan tana wal dhabiinsi yookaan wal waraansi hin jiru. Haa ta'u malee rakkoonni daangaa ka Baadimmee Zaalambessaa ka Tsoorana hin furanne waraanni Itoophiyaallee achuma jira ka Eertiraalleen achumatti walitti gaarreeffachaa jiran. Ka lammaffaa balbalii galaana Asebii ka Itoophiyaan itti gargaaramti jedhama hagarra tajaajila kennaa hin jiru karaan hin ijaaramne. Ka lammaffaa daanganii Itoophiyaatii fi Eertiraa ammallee banamee hin jiru. Ka baname deebi'ee cufamee jira. Ka sadaffaa hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa karaa sirnaatiin karaa waliigaltiilee addunyaatii fi paarlaamaa Eertiraatii fi Itoophiyaatiin wanni raggaasifamee hin jiru. Waliigaltee Abiyyii fi Isaayyaasii jidduutti godhame waliigaltee obboleeyyanii bromance. Jaalala obboleeyyan lamaan yookaan abbootii irree lama fakkaata malee waliigaltee biyyaa hin fakkaatu. Hagarra taanan paarlaamaan Itoophiyaa ministeerii haajaa alaa waliigaltiilee biyyoota kan lamaanii wanni isaan beekan, wanni isaan raggaasisan, wanni isaan irratti mari'atan tokkolleen hin jiru. Haalii Itoophiyaatii fi Eertiraa jaalala Isaayyaasii fi Abiyyi ka abbaa irrummaa walitti fiduu alatti wanni jira hin jiru. Nagaanis hin jiru, waraanis hin jiru. Yeroo ammaan tana baqattoonni Eertiraas gara Itoophiyaa baqachaa jiranii kanamaaf daanganii cufame. Karaa biraatiin ammoo Eertiraan dhimma Itoophiyaa keessa seentee balaa gurguddoo uumuutu jirti waan haala naannoo Tigraahii kan jechuudha. Waggaa tokko Abiy Ahmed badhaasa Noobelii eegee argateen duubatti Oromiyaan bakka guddaatti koomaand poostiidhaan buluudhaan Oromiyaan naga dhabdee bulchiinsa waraana jala seentee jirti. Godinaalee Wallaggaa afuraan, godinaalee Gujii lamaan, godina Booranaatii fi akkasumas godina adda addaa Oromiyaa keessatti yeroo ammaan tana koomaand poostiin hojiirra oolaa jira. Waraanii Abiy Ahmed bakkuma fedhettu nama ijjeesaa, bakkuma fedhettu nama fannisaa, hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatii baasee ijjeesaa nama saamaa. Maallaqni gaafa Abiy Ahmed maallaqa jijjiiru waraan isaa uummata Oromoo fi sabaaf sablammii biraarratti warra qarshii miiliyoonii tokko qabu saamaa jedhee namni Noobelii nagayaa argate ummati isa maallaq isaa kadanfaa xururratee horate akka inni saamamu ajaja irrattu dabarsee jira. Abiy Ahmed gudeeddaa fi ajjeechaa biyya san keessatti bakka adda addaattu geggeeffamaa jirtu. Xiqqeessee paarlaamaa keessattu nu nama ijjeesne jirra, nama gamittu du'e, namni as Itoophiyaa keessatti du'e jettanii isin yaaddan yookaan odeessitanii nama koronaa vaayirasii Ameerika keessattu ijjeesan wal hin gitu jechuudhani. Koronaa vaayirasii yeroo ammaan tana nama 100,000 hedduu Ameerika keessatti ijjeese, nama 100,000 hedduu akka du'u yoo du'ellee fe dantaa akka hin qabne Abiy Ahmed dubbatee jira. Abiy Ahmed waraanii isaa dubartii gudeede ulfaa irra baasa. Abiy Ahmed waraanii isaa maanguddoo ijjeesa. Abiy Ahmed waraanii isaa ijoollee ganni lama ijjeesa. Abiy Ahmed waraanii isaa haadha yoo dhabe daa'ima harma hodhu hidha. Abiy Ahmed daa'imni isaa waraanii isaa maanguddoo waggaa 80 hidha. Abiy Ahmed baasa biyya san keessattuu fide jira. Har'a jechuun sabaa fi sablammiin nagaa hin qabdu. Oduu dubbachaa jirru ummati miiliyoonii 3 oli bakka jireenya isaarraa buqqa'ee godaanee Itoophiyaa keessatti qubatee jira. Naannoon Benishaangul dirree waraanaati. Godini Konsootii fi godini uummattoota sagan kan uummattoota kibbaa dirree waraanaati. Gurraa fardattu waan ta'e dhageettanii jirtanii. Godina Guraagee keessatti uummata Maaraqootii fi Misqaan jidduutti wal waraansi tayaa ture nama hedduuf ifaadha. Bakka hedduutti Itoophiyaan dirree waraana taate. Ajjeecha naannoo Somaaliitii fi naannoo Affaar jidduutti taate kan namni 37 ol dhumate ajjeecha naannoo Somaalii keessattuu magaalaa Raasotii fi magaalaa adda addaa keessattuu namni dhumate ajjeecha dargaggeessa magaalota akka Shaambuu, magaalaa akka Naqamtee, magaalaa akka Boqqojjii, magaalaa akka Miicataa, Machaaratii fi akkasumas Awwadaay keessattuu geggeeffamaa ture. Itoophiyaa keessatti waggaa tokko Noobelii nagayaa Abiy argate keessattuu balaa gaaga'amiinsa lubbuu ilmaan namaatii fi qabeenya irrattu wantoota akkasittuu dhaqqabee jira.
Abiy Ahmed haga Noobelii nagaya argate artistiin Oromoon akkaan jaalatamu Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee keessattu gombifame. Abiy Ahmed ka riifoormii fidaa jedhame. Abiy Ahmed ka dimokiraasii fidaa jedhamu hidhamtoota dorgomtoota siyaasaa kaa'is wajjin dorgomuu danda'an warri yaadan isa mo'ate ka akka Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa hundayyuu mana hidhaattu naqee irra ciisaa jira. Abiy Ahmed dhaabaa jechuun isa deeggarree kaa'is hin dhaabbanne karaa seeraatiin miil jala guuree sakaalaa jira. Abiy Ahmed dimokiraasii fi akkasumas riifoormii miidiyaa fida akka jedhamu miidiyaa na dura dhaabbatee jedhe yaaduu miidiyaa akka OMN cufsiisee gaazexeessitoota isaa mana hidhaattuu galchee jira. Abiy Ahmed karaa biraatiin miidiyaa warra Habashaa asraatillee cufee jira. Abiy Ahmed karaa biraatiin miidiyaan LTV jedhamullee akka cufamu abbaa qabeenya miidiyaa kana Gammachiis Buubaa irratti dhiibbaa godhuudhaan garii maallaqaan bituudhaan abbootiin qabeenya miidiyaa warra gara yaada mootummaa hin deeggarre akka cufaman yookaan akka gabayaa keessa bayanii goosisee jira. Abiy Ahmed kana hundaayyuu godhame riifoormii jedhee namni gari ammallee isa fudhachaa isa amanaa ture. Hacaaluu Hundeessaa ejjeefamuun duubatti duula bal'aa uummata Oromootii fi hordoftoota amantii Islaamaa irrattu geggeessaa ture. Abiy hardhallee nama 100,000 hedduutu hidhamee mana hidhaa jira. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana wanni Itoophiyaa keessa godhe waggaa tokkoffaa Noobelii badhaasa Noobelii argate kanatti sabaa fi sablammiin har'a jechuun walitti bu'aa jiranii gosaan walitti bu'aa jiranii heera biyya sunii diigaa jira. Abiy Ahmed ammoo dhiyoo kanattu naannoo Tigraay irratti waraan labsisiisuudhaan waraan baasisuudhaan waraanii kunniin akkuma duratti dhageettanii uummata 900 fi 50,000 oli buqqisee jira Itoophiyaa keessatti. Uummata 50,000 buqqisee gara Suudaaniitti akka isaan dheetan godhee jira. Walumaa galatti uummati miiliyoonii 1 naannoo Tigraayitti buqqa'ee uummanni 10,000 dhumatee jira. Biyya Itoophiyaa wajjin waraansa keessa jirtu Eritiriyaa gara biyya ofittuyyuu affeeruudhaan Abiy seera addunyaa cabsee jira. Seera biyya Itoophiyaa biyya birmadummaa qabdu lafa ollaa yaammachuudhaan uummata ofii lolchiisuudhaan haasisuudhaan ijjeesisuudhaan biyyisaa irratti jechuun seera cabse seera yakkaa ka gantummaa Abiy Ahmed hojjatee jira. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana uummanni Tigraay ka waraan kan keessattuu miidhame madooleen ganne haawwanii fi ijoolleen harma hootu akka gargaarsa namoomaa midhaan nyaataa qorichi hin arganne godhaa jira. Abiy Ahmed ummati miiliyoonii 1 oli beelawaan gargaarsa addunyaan kennitu Tigraay keessattuu akka hin arganne godhaa jira. Abiy Ahmed kana qofa miti baqattoonni Eertiraa ka Tigraay keessa jiran 100,000 ol gargaarsa namooma akka isaan hin arganne balbaletti cufee jira. Mootummaa Isaayyaas wajjin ta'uudhaan kaampii baqattoota irrattu haleellaa dhaqqabsuudhaan baqattoota ejjeesisee baqattoota akka butamanii abbaa irree Eertiraatiif deebi'anii kennaman godhamaa jira. Kunini seera addunyaa ka cabsu baqattoonni biyya sodaa irraa qabani biyya irraa baqatanitti deebi'uu hin qabani ukkaanfamanillee karaa seeraalleen reforma seera jedhamu nan reforma deebisanii baqattoota biyya sodaatti deebisuu hin qaban jedhu seerii sunini cabee jira. Abiy Ahmed warra jechuun mootummoota gamtoomanii ka baqattoota kan gargaaruu fi Eertiraa keessa seenanii qawweedhaan dhukaasa irratti bansiisee jira. Abiy Ahmed waraanii isaa hojjettoota mootummoota gamtoomanii ka gargaarsa namoomaa hojjetanii 4 Tigraay keessattuu akka du'an godhee jira. Abiy Ahmed waggaa tokkoon duratti jechuun nagaa buusaa jedhamee ka faarfame gaafa Afrikaa nagaa dhowwee biyyi isaa irratti bombii jeettiidhaan uummata nagaa irratti buusaa jira. Abiy Ahmed ka waggaa tokkoon duratti biyya Itoophiyaa ceesisaa jedhame dorgomtoota siyaasaa hundaa hidhee jira. Abiy Ahmed ka pireesii banaa jedhamu OMN cufee gaazexeessitoota miidiyaa kana garii isaanii hidhee gaazexeessonni addunyaa kan akka Reuters, Reporters biyya Itoophiyaa keessatti akka hin hojjechuu hin dandeenye seeraa sakaaluu baasee jira. Abiy Ahmed dhalattoota Tigraay ka gaazexeessitoota hedduu hidhuudhaan hojii akka hin hojjenne godhuutu jira. Reporteri Reuters ka magaalaa Finfinnee taa'ee oduu qindeessu Itoophiyaa irraa hayyama dhoowwatee jira. Hojjataa jechuun International Crisis Group William Davidson ka reporteri Bloomberg fi AP ta'ee hojjetu hojiirra ari'ee jira biyya Itoophiyaa keessa baasee jira. Pireesiin Itoophiyaa yeroo ammaan tana akkas fakkaata. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana nama Oromoo 100,000 ol hidhee irra taa'aa jira.
ilma abbaa gadaa, ilma dimokiraasii fiduu jedhamee Abiy Ahmed yeroo ammaan tanallee garuu warra garii birattu akkasittu falmamaa jira. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii argate, haga argate waggaa tokko keessatti nagaa sunittuu fayyadamee beekamtii addunyaan isaa kennitettuu fayyadamee gaafileen Oromoo kan inni deebisee tokkolleen hin jiru. Oromoof Oromummaa sirna yakkamtoota godhe yeroo ammaan tana duulaa wanta bal'aa ummata Oromoo irratti labsuudhaan miidhaa kana jedhamee ibsuun nama dhibu ummata Oromoo irrattu Abiy Ahmed yeroo ammaan tana dhaqqabsaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo jidduun yooyyaa nu gargaara isiniin jechuu barbaannaa karaa kaashappiitii fi karaa feesbuukiitii fi zeelitiin haala isinitti nu gargaartan mijeessine jirra. Kanaaf Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii haga argate. Guyyaan har'aa kun waggaa tokkoffaa guyyaa har'aa Muddee 10 bara 2019 argatee har'a Muddee 10 bara 2020 walii yaadachiisumaaf seenaaf Itoophiyaa keessatti waggaa tokkoffaa badhaasa Noobeelii nagaa Abiy argate kana maaltu jijjiirame jennee akkasumatti wal gaafachiisuuf Abiy Ahmed har'a sadarkaa addunyaatti nama badhaasa Noobeelii najiseesse, Noobeelii nagaa xureessise, abbaa irree nagaa buusaa jedhame ummati sarratti bombii buusaa, bombii roobsaa jiru. Abbaa irree dinagdee Itoophiyaa onkuteessee barbadeessee wal waraansa walii naannoo tokko wajjin teessoo isaa yookaan aangoo isaa eegsisuu fi bansiise. Abiy Ahmed nama gos kana ta'e ammaan tana dhiyaachaa jira. Ummata Tigraahii diinomsee warra jechuun nafxanyoota wajjin ta'uudhaan Abiy Ahmed waraana banee waraan bansiise jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Waggaa tokkoon durattuu Abiy Ahmed abbaan irree mootummaa Itoophiyaa badhaasa Noobeelii nagayaa magaalaa gudditti Norway Oslotti fudhate. Har'a jechuun waggaa tokkoon duubattu dhaabbata nyaata addunyaattu badhaasa Noobeelii kan nagaa fudhachuu deema. Wanni nama ajaa'ibu namtichi bara darbe Noobeelii nagayaa argate har'a ummata 50,000 ummata 50,000 buqqise Suudaanitti oofee ummata Tigraahii kan nagayaa. Dhaabbanni barana gargaarsa dhaabbanni barana Noobeelii nagaa argate gargaarsa nyaata addunyaa yookaan ammoo dhaabbanni nyaata addunyaa warra miidhamtoota waraan Abiy Ahmed sooraa jira. Wanni Noobeelii addunyaa salphinni guddaa barana Noobeeliitti fide Abiy Ahmed kana bar darbe Noobeelii argate har'a nama 50,000 tahu buqqise dhaabbanni barana Noobeelii argate warra Abiy Ahmed buqqise sun nyaachisaa jira. Ummati miiliyoonii tokkooti oli ka Abiy Ahmed bakka jireenya isaaniirraa buqqise naannoo Tigraay keessatti dhaabbanni barana Noobeelii argate namtichi bar darbe Noobeelii nagaa argate warri inni buqqise nyaachisuu hin dandeenye, obaasuu hin dandeenye, daara baasuu hin dandeenye, gargaaruu hin dandeenye. Haawwan ijoolleen xixiqqoon lubbuun isaanii akka baalattuu harcawaa jirti Tigraay keessatti. Noobeeliin nagaa akkasitti iyyuu salphatti. Noobeeliin nagaa akkasittuu jechuun miidhaa maqaa isiitii fi gurri isii irratti dhaqqabe. Har'i jechuun warri Noobeelii Abiyyiif kenne saalfatanii jiran. Warri Noobeelii Abiyyiitiif kenne murtii warrattuu gaabbanii sheenaanii jiran. Har'i jechuun dhaabbanni badhaasa Noobeelii bar kana argate warra miidhamtoota Abiy Ahmed nyaachisuu obaasuu irra Suudaan keessatti carraaqaa jira. Itoophiyaa keessatti ammoo naannoo Tigraay keessatti warra san gargaaruu dadhabee jira. Mootummaan Abiy ummata miiliyoona tokko ummata Tigraay ka miiliyoona 6 dhiyaatu beelessaa dheebossaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo nu isin biraan gayaa jirru Abiy Ahmed waggaa tokkoffaa Noobeelii eeginni argatan dubattu maaltu dhalatee ka jedhu miidiyaan xiinxaluu qabdanii haasa'uu qabdanii Itoophiyaan dhugumaanuu jechuun waggaa tokko darbe kana nama Noobeelii nagaa argateen bulaa jirti. Nama Noobeelii nagaa waraanii Tigraay dhaabi araara sen jennan nama araara didu ta'ee jira Abiy Ahmed. Nam nagaa didu ta'ee jira. Nagaa ka fidu ijjeechadha, nagaa ka fidu weerara, nagaa ka fidu buqqaati jechuudhani gaaga'amiinsa hagan ga'u naannoo Tigraay irrattu nama bane waraanii naannoo Tigraay ammoo dirree hundaanuu ammaan tana finiinaa jira. Abiy Ahmed kana bakkaan geenne jira Benishangul Gumuzii fi naannoo Oromiyaattu abaawottu nu hafa jedhe waraana biraatii fi qophaa'aa jira. Namichi kana saaxiluun namichi kana hagisa addunyaatti himuun beeksisuun barbaachisa akka ta'e ka hubatamuu qabu akkasittu deemuu qaba.
odeeffannoo gaarii takka lama mee isin biraan gahe tamsaasa ganama kana addana dhaabuti. Mootummaan Itoophiyaa telekominikeeshinii fi intarneetii naannoo Tigraay guutuu keessatti deebisuu fi carraaqaa jira jechuudhaan waajjirri telekominikeeshinii Itoophiyaa gabaasee jira. Rakkoon telekominikeeshinii fi intarneetii deebisuu nu dhibe ifaattuu hin jirre jedhamee jira. Haa ta'uuti malee naannoon Amaarii qabatee kan Walqaayitiif Tsagedee jedhamuu fi Raayyaa keessattuu tajaajili intarneetii fi telefoona akka deebi'ee jiru. Yeroo ammaan tanattu intarneetaa fi telefoon naannoo Tigraay keessattuu deebisuuf carraaqaa jira mootummaan Itoophiyaa jirus Wallaggaa lixaatii fi qeellam Wallaggaa keessatti hagamma intarneetii fi telefoonii yookaan ammoo deetaan hin jiru. Telefoonii torbaan darbe keessatti waajjira mootummaa qofa keessatti deebi'ee uummatii bal'aan telefoona manaatii fi telefoona harkaatii fi intarneetii itti fayyadamuu hin danda'u. Wallaggaa namni dubbatu hin jiru malee kana rakkoon. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmed gargaarsa namoota naannoo Tigraay irra ammallee akkuma dhoowwattuu jira jechuudhaan mootummoota gamtoomanii fi akkasumas gamtaan Awurooppaa mootummaa Abiy Ahmed himachaa akka jiru dhagame. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo tamsaasa keenya kasaatii kana keessatti odeeffannoon isin biraan gahuu barbaanne kakkanuma gara booda gaddachaanii odeeffannoo bal'oo kan caalaa tattaayan hedduutu jira. Isin biraan gahuu deemna. Waggaa tokkoffaa Abiy Ahmed kabadhaasa Noobeelii inni itti argate kan akkamitti ilaaltanii maal yaadattanii Itoophiyaa keessattu nagaan dhufe moo hin dhufne ka jedhu irratti yaada nuu kenna. Gargaarsi keessan ammoo karaa Zeel akkasumas lakkoofsa bilbilaa telefoonii 6128873236 bilbilaa nu bira dhaabbadha. Lakkoofsi kana nama isin jala fuudhutu jira karaa suniin jechuun saatii feetayyoo bilbiltanii gargaarsi keessanii fudhachuu dandeenya. Kan ammoo karaa keessa karaa feesbuukiitiin nu qunnama saniin jenna. Zeel yoo ittiin nu kennitan kun akka malee gaarii maallaqi isin nu kennitu 100 kenninaan 150 kenninaan 50 150 kenninaan 150 waa takkallee nurraa odoo hin muramne nu biraan baya. Nama akkuma 500 oli hordoftoonni kee walumaa galattu chaanaloota adda addaa karaatti dabarsinu kan qabnu. Sila odoo namni kun tokkini maallaqa qarshii tokko nuu kenne har'i jechuun 100 akkuma salphaattu guutanna. Kanaafuu waan qabdaniin xiqqoolle taatu nu darbadha. Madda xixiqqootti burqaa xixiqqootti walitti dhufee galaan laga guddaa ta'a. Kanaafuu waan qaqqabdan kana nu biraan gayaa nu gargaara isin jenna. Waan nu daawwattanii nu hordoftanii fi hedduu isin galateeffanna. Wanni ammata irraa qabu kun jechuun yooyyaa jedhama. Oromoo Med tu hojjate. Oromoo Med jechuun ispoonsarii yooyyaati. Oromoo Med jechuun warra kana Oromoo.Med.10 asittu kameera keessattuu waan Oromoo bakka adda addaatu jira ka hojjetu sun keessaa Oromoo Med bakka tokko waan faaya Oromoo faaya dubartoota ka dhiiraa fi dubartii illee tayaa waa hedduu hojjetanii Oromoo.Med.10 achi dhaqaa waan adda addaa bitadha. Keessattuu yoo koofiyaa kana bittanii wanti kanirra argamu yooyyaa miidiyaa sponsor godhuu fi gargaaruu fi waan tajaajiluu fi karaa suniin kan bitachuudhaan yooyyaa gargaara bira dhaabbadha isiniin jenna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo warri jechuun biizineesii yookaan ammoo daldala keessanii beeksiftanii yooyyaa miidiyaa bira dhaabbachuu barbaadan illee karaa keessatti nu qunnamuu dandeettanii warri hagammaa nu gargaartan hedduu isin galateeffanna. Warra nu hin gargaarre akka nu gargaaruuf yaada isiniin jenna. Warri biraa immoo kan nu gargaartan namni sila nu gargaaruu qabu ka biraa yoo ka jiraate ta'e hin jira jennee yaadna. Odeeffannoo kan qoqooda bifa adda addaatiin walitti himaa nu bira dhaabbadha isiniin jenna. Waan nu daawwattanii hordoftaniif hedduu galatoomaa. Odeeffannoon saatii kana kan isin biraan genne hagasuma bulana walitti dacha'anii waan hedduu wal haasofna. Lakkoofsa bilbilallee isinii bannee waan amma deemaa jiru kanarrattu akka yaada kennattanii godhuu carraaqna torban kana ammaa fi nagaatti guyyaa gaarii halkan gaarii.